Idee hojiis galchi. Kana hundi jira. Okay. Gaafa fidu san mallaqa akka kennuuf itti himne re'ate. Maal itti himne hin kami yoo malli guyyaa tokko jechuudha ajbadhee egaa guyyaa mucaan bukatu kana. Okay, ati maal beektaa burtee? Kanan biraa dhimma biraa booda kan ilaallatutti deemnudha amma nuti kan barbaannu garuu reeffi isaa bichaan akka biyya ga'udha garuu rakkoo isaa tokko gimmaa shanaaf yoo jettan isinitti himuu danda'a. Innis gaafa kaambaanicha sanaa ba'u kaambaanichaas dafee hin baane dura gaafa dhufu dura simatee jira mana ofiititti guyyaa lama sadii galeeni achirra mana wayii fooqirra akka kontiraata wayii torbee tokko wayii teechisee jira fooqirra kontiraata nu qaban jedhameera boleessi koo kun akkanaa bilbilutti jechuudha akkamitti kana hunda hojii tokko kan hin jallee ashaaraa tokko kennitee ertaa ergaa dhuftee jennaan waan tokko hin kennine waanuma tokko hin argine hojicha hin galtu jedhamee garuu fooqii wayii kontiraatanii as nu galchanii kaampaanii osoo hin ta'in naan jedha. Kanarra immoo siistariin koo waggaa dheeraadhaaf kan waggaa jaafas turte galteetu jira. Namticha kanaa akkamitti callisuu dandeessaa kana hunda hojii odoon argatiin torbee tokko mucaan kun kaampaanii galee osoo ta'e waa hin kaampaaniidha yookiin biiroo jira jenna. Asitti immoo fooqii kana kontiraatee galche silaa maal keessa taa'ee mucaan kun sooramee jiraata gaafa sana birrii 100 qofa itti darbee biraa deemee jechaan hin ture. Akka sanuu akkuma sanaayyuu gaafa torban moo kas torbee lamaa hojii kana galcha mucaa kana baasee hojii haa galchu baasee malee hojii kana galtaa hodhu jedhamee birriin tokko wanni kennameef hin jiru mucaa kana. Kennameef hin jiru deemee jira uffata si gaaf lamaaf hin arganne akkamitti uffata bichee biyyarraa si fide si kennuu minaamina jedhanii gaafii natti haasaa turan naan jechaa ture boleessi kee kun jechuudha. Akkamitti siin kennan meree kaampaanii si kennuu danda'a obsii jechaan hin ture guyyaa lama moo sadii akkasuma kafana biyyaan dhufee nuti seenaa tureet sana boodas kennamaaf uffatichi kunis jechuudha. Uffatichi haa kennamuuf malee maal nyaattaa mucaan kun hojiin inni hojjetu hojii humnaa hojii dhagaati hojiin isa ga'e jechuudha. Simintoo baataa fuuldurratti ol baasaa jechuudha. Kanarraa maal nyaattaa maal sooramtaa wanni jedhamuun hin jiru mucaa kanaan hojii malee jechuudha. Mucaan kun bulii sadiif ijoollee yaada hojjettu achi keessa bakka hojii deeman fudhatanii kan ofii deeman ijoolleen yoo inni bira taa'u nama Oromoo sila ta'eefu ofitti waamanii wajjin soorama misa agabuusaa hojii sana seenee jechuudha. Akkasumatti mucaan kun bakka waanan godhu nan dhabee anis si duras biyyaas fidaan ture mindaan koos kan ji'a hin geenye waanan irraan erguufis nan dhabe namarraas erguudha. Akkasumatti osoo rakkatu mucaan kun kara torbee sadii minaaminaa deeme. Booda waanan irraan erguufis ayidiis hin qabu asii biyyaa siistarii yoo caqacadhu namtichi hin naqaa hin kennaaf jedhaa garuu wanni inni hiiqame tokko hin jiru. Ati dallaala kana waliin haasofteertaati? Hin haasofne ani lakkoofsa isaatu meenaa kennina naasa'a sanarra darbee yoo haalli mijataan hin jira ta'e birrii iyyuu akka irraan erguyyuu nan taasisaa fi naa ergachaan hin ture. Mucaa kana siistarii kootiin jechuudha. Bakka innas hin jiru Itoophiyaa galee jira akkamitti arguufi dandeechachaa turan asitti osoon taa'ee dhibbadhu mucaan tireenti jedhamu kun bira dhufa biraazarii kiyya bira maal irratti as erga jedhee odoon dhibbadhuan maal taatee dirrooyii maal rakkatteedhaan bira dhufe odoon itti taasa'aa jiru. Akkanatti siistariin koo birrii naa erguuf waan irratti naa ergu dhabdeedhaan. Lakkii rakkoon qabu ammaaf siifan kenna waan itti bilcheeffattu siifan kenna gaafa argattetti si erguu dandeessi jedheet mucaan kun bareedistii ofii itti hojjetatu waan ofii isaati itti hojjetatu gimmaasha kan qaburra fuudhee mucaan kun addisiidha kan dhufe bahee waan tokko bitachuu hin danda'u aayidii tokko ofirraa hin qabu. Mucaan kun mucaa kana fuudhee deemee waan isa barbaachisu hunduma isaayyuu bitee fi gala. Tireentiin kun jechuudha. Bitee fi galaa baqqaa'ee mucaan kun baay'ee isaa dhiphatee jira. Mucaa kana gorsii itti haasa'inaan jedheen natti haasa'aa ture. Ati fi tireentiin waliin haasoftu?
balaa biraazarii kootirraanin aayidii sana ergee birrii irraan erguudhaaf bare. Birrii irraan erguudhaaf balaa isaatti tan bare malee duraan beeku ture. Amma lakkoofsa keetis naa kenni baqqaa'ii birrii kana birrii 100 kenniteef kana sanarras mindaan kee dhufaa jira waan ta'eef nan ergaa fi aayidii kee naa ergedhee tanan naa erga mucaan kun aayidii isaa. Dura birrii kenneefii jira laa. Waan isa barbaachisu illee nan kenna kan rakkoon qabu mucuma kana mee jajjabeessi mucaan baay'ee yaadan deemee jira yaadne isaayii waa hedduutti isa seenee jira jedheeti nattaafaa ture wal bira jirtu ka wal jajjabeessa'ii sinumti jedhee tanan sagalee teechisaafii ture muwaazii kana jechuudha muwaazii maqaan isaa tireen dhibbanate asitti akkasumaayyuu mucaan kunii ani maalanii jira kanan dura raasaa raasitti abbaa torbarraan gurguramerra ammas kaambaaniin ati irraan dhufte biloogii ta'ee jira zalaayii naan jedha. Eenyu siin jaa? Obboleessa kiyyatu naan jedha. Okay, eeshi. Jee maal jechuudha kaambaaniin ergee gurgurame ati akkamitti dhufte meenatti miyyuun jedhaan. Ani kanan dhufe kanarraan ani wantan hin beeku maaltu jira kan na fide durbicha kiyya. Homaa wanni nan beeku hin jiru. Kanarraan immoo ani raasaa tokko hin jira. Biyya koo galuu hin danda'u. Kanan gurgurame abbaa torbarraan. Biyya kootitti deebi'ee biyya kootitti galuu hin danda'u. Homaa birriin ati baastee dhufte kadhattee hin dhufni. Birri obboleewwan keetii too galtes rakkoo hin qabu. Wanni si dhibbisu hin jiru jedhee waan ani taasa'u galuu sanoo akka tan galu hin qabu. Ani gurgurameen jira. Kaambaan irraani. Sanarraan kan hafe kaambaaniin kun bilookii ta'ee jira. Azzalaayii. Mucaan viizaa kaampaanii miti sappilaayidhaan jenne maa? Biyyarraa yoo nutti himamu yoo dhufamu garuu intin kaambaaniidhaan dhufeedhaan niitisa ati amma mucaan kun obboleessa keeti miti? Mee ati amma maal dhaamatta maal akka sii gargaaru barbaaddaati? Silaa kan darbe akka itti darbe illee hin darbe. Wanti ati dhaamattu jira. Darbee jira. Wanti naannoo amma obboloota koo warra asirra jirtanis hundi keessaniyyuu hundumti isaatu kan darbe jira. Obboleessi kee kunis boqotee jira. Akka Oromummaatitti dirqamas walirraa qabna. Akka obboleecha tokkootittis mucaan kun har'a haati isa argitee hin awwaallanne yookiin dhala ofiitittuu nafne. Kanaafiyyuu reeffa isaa kana biyya nu galchitanii akka haati isaa sun awwaallattu. Haati isaa irraa akka hin jirretti jirti sa'aatii kanatti. Kan nuyi homaallee miti. Haati isa dhaltee akka jirtu isheedhaaf Rabbi qofaatu beeka. Kanaafuu adaraa Oromummaa akka nu bira dhaabbattan jiran. Hayyee burtee ani har'a si waliin haasa'e. Yeroo darbe gastii keessa dhufteerti nan fakkaata si waliin dubbanne miti ani. Gastii dura dhuftee dubbistee turte nama tolchaa hojjaa ture malee. No caarraa dubbachuun arganne nan fakkaata obboleetti osoo jedhan gidduu. Walumaa galatti burtee koo akka danda'amaa ta'een anillee isin bira jira isin gargaara warri illee akka biyyatti deebi'an finfinneedhaa goosiseen jira. Abbaan gadaa abbaan bokii illee na dubbisee jira kun halkanii guyyaa bilbilanii waan dandeenyu warra embaasiitti illee dhaynee dubbifnee kaampaaniin kun akka gaafatamu sababa maaliitiif akka du'e akka nuuf hordoftan jenneeni jirra bakka bu'ummaan bokiidha ergamu bokiin immootu xalayaa poolisii irraa dhufe san warra embaasii waliin bu'aa isaa maalirra akka gayan hin fuudha walumaan laallaa jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo bal'aan guyyaa boruu mana haadha faaxetitti waan qabdaniin namni tokkochaa walii yoo dhufeetiin hin jedhe waa hedduu walii salphisuu danda'a. Kanaaf boruu mana haadha faaxetitti eekee maaliif kolfitte kotto seenime eenyuun gadi buusa. Kanaaf hundi keessan maybe you are not understand what we are make saying kotto seen. Kanaaf hundi keessan mana haadha faaxetitti akka gargaartan isiniin jechuu barbaada. Welcome eekee. اهلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
kolfa kee argeetiniin ol si harkise. Abshiroo maamiti nagaa qabda. Alhamdulillah naga jira. Baga jiraatti. Alhamdulillah. Maaltu haaraa maaltu jirta? Haasofni ka dhimmuma mucaa lubbuu of baasee saniin ol qabatee obboleettiin as keessa jirti. Ani dhimma biraa isa kaanirra jirtan se'ee juba. Atillee akkuma ijoollee kaanii osoo hubatin kolfuu Ijoollee isin jedhanii kolfuun hin taatire waa tokko nu hubatin. I'm sorry. Waa hubachuu gaarii dhaabata. Eesi nama guddaadha eesi malee ani hin beekan. Ekee waan sirriitti ol beekne. Also misunderstanding na. Innaa eekee maaltu jira si fakkaata? Ayyee. Mucaan fira isaati. Fira mucaa mana bira jiru kan. Tole. Lafa dheeraa dhagee fuudhe ani yeroo darbe. Dayyaadha. Bakka bu'ummaan isaa kennamaa jira. Already kaampaaniitti du'ee kaampaaniin sun immootu sababa mucaan kun achi keessatti du'een hanga tokko achirraa qulqullaa'aa mitire. Yaa. Odeeffannoo immootu poolisiitu nuu kennuu danda'a waan ta'eef kana isaa waliin anillee hin gargaaraanii garuu warri beeytaa gaafuma du'aa dhagaan akka waan asirraa reeffa galchanii fi gara Finfinneetti deemanii namni galte waa itti gale akka ta'uun beeytamire faamilii keenyarraa laale. Yaa. Kanaaf isaan illee gara biyyatti akka deebi'an taasisee bilbila halkanii guyyaan irra bilbilaa jiranii ajandaan illee akkuma argaa jirtu gurbaan tokkollee gubatee gara Fujeeraa kanatti beeytaa bakka haala yaaddessaa keessa jira. Dhimma saniiyyuu gidduudhaan sababa kanaan rarraasee hambisee jira. Namoonni immootuun bilbilanii haga danda'amaa ta'een immootu waan tokko wal jalaa ciibsaa deemuu barbaachisaa. Kana bu'ee kiyya mallaqa liqeeffatanii horii gurguranii erganii beeyta. Waan si dhumu. Saa dhaltii gurguranii gaafa biyya kanatti ergan mallaqa liqeeffatanii gaafa biyya kana ergan ijji mimmaanii garaan madaadhaa haa xiqqaatu haa guddatu sa'anillee saahibban kiyya walitti qabee namoonni biyya biraas jiran akka danda'aman gargaaranii reefki kun haa dhaabbatti haa galuu biyya kanatti keessa awwaaluun eenyuma danda'ama moorgeen warri eega fedhii warraa taate reefi biyya kana keessa gara biyyatti hin gala warri hin baasillee fedha warraati faamiliitti irratti hundaa'a sii gala. Kanaaf waan kana kallattii waliin taanee haa qabsiifnu waan jedhu irratti kaafnee haasa'aa jirra. Na hubatta jedhee yaada naba itti fuftash. Thank you. Babaati jechi kan sirrii dhabeettaa nama gargaaru nama beekutu nama gargaaraa warra si jala ta'anii si qeeqaa tura sin argee tura jedhu. Ati amma akka dandeetteni akka wanti mucaa barreessiti akka dandeef namni karaa ofiitiin waan dandeef birrii asii ta'ee birrii Itoophiyaa ta'ee mucaa kan akka gargaarsitu godhamu marraa jemmari nama 300 si jira namni 300 kun biyaansi birrii Itoophiyaa 5,000 yoo kennan birrii xiqqoo miti ankara kiyyaa birrii 20 birrii Itoophiyaan galchaa akka wanti amma siin ergaa sirrannaa laxxafaa tokko jedhee jemmara nama si warri dandeettan birrii 5 jaarraan akka galchan godha please qaaqa teleereessuuf faayidaan Dhagaa. Mucaa kanaan eessuma ta'aa fi beeytaa namoonni beeytaa gaafa kan dhugaasiin jedha biyya kana keessatti namoonni of seenan waan kana qarqaaraa yoo jedheen immediately qarqaaru sitti maan jechuun namoonni biyya kana keessa jiran hin beekne mucaan kun akka itti uffanni isa keessaan si ergaa baay'ee garaa nama nyaata beeytaa. Argintu na bira jira. Bira jira miti baga jakeetiin baga jakeetiin. Kanaaf nuti amma akkaawuntii isinii himnaa namoonni rabbi isinii laaffise akkaawuntii biyyaa akkaawuntiin ala birri tokko namarraan fuudhina. Borummootu baabaa Nuuraddiin nu gargaarsisee maqaa kiyyallee akka kaaftan dhagaa namni 304 kun akkaawuntiin alatti mallaqa tokko harkatti hin kennina yoo barbaadan akkaawuntiin ka biyyaa tokko akkaawuntiin ka fira isaanii asitti tokko saniin ala akkaawuntii biraan barbaachisu pireed. Harkaaf harkatti namni tokko birrii takka akka hin kennine. Kana asumaan dhaamsa koo dabarfadhaan. Bakka baabaa yaada gaarii jettee yaada bareedaadha. Akkaawuntii mucaa maatii isaa ka ta'e nama olii gadi kan dhugaan. Akkaawuntii maatii ka ta'e akkaawuntii seeraa ergiti namni rabbii si laaffise.
Akkaawwantii maxxansii birrii qabdurraa ofirraa galchi abboo mucaan kun biyyaa galu haati baay'eera. Qabdu akkaawuntii hin jiru akkaawuntiin maxxansa. Nyaaba kana si barbaadamu kan Itoophiyaati. Kan Itoophiyaa Ka Itoophiyaati. Kan Itoophiyaa argate maxxansi kanuma isaati waan ta'eef hin beekamu. Bokiidhaan maxxansiidhaan sammuudhaan hin beeka kan isaati. Bokiidhaan eenyu maqaan bokii Nama keetii? garuu reeffi asii miti akkamitti birrii Itoophiyaatti ergama asitti isin fayyadaa miti birriin. Nuti asitti birrii asitti nan barbaachisu al. Birrii asitti an warra imbaasii waliin ta'ee warra kaampaaniin keessa du'e sun akka reefka kana galchisiisu nan godhaan. Sinii galee akka danda'amaa ta'e waan asi barbaachisu immoo hanga ta'e oo ka barbaachisu taate mucaan hin jira akkaawuntii mucaati irratti yookiin immoo akkaawuntii eenyu gosaan birri yoo galeetiin hin jee rakkoon qabu. Walumaa galatti kana fakkaataa bokiisisaa kunoo kanaan namoonni rabbi isinii Akkaawuntiin kanaa qabadhee jiraanis inshaalla waan rakkina Akkaawuntii namoo iskiriinshuutaa godhatu. obboleetti akkaawuntii kanaan ala akkaawuntii biraa Itoophiyaa irratti galee ati obboleettiin boru rakkoo birriin obboleessa kiyyaa guurame namni gargaarsisee Nuuraddiin baaba jettee maqaa kana balleessa.